ولا قالوا Suuraan kan bullaa'uu jalqabu afaan keessatti ilkaaniin alanfachuun dabalata hancufni keenya enzaamii amaayilas jedhamu kan soorata bulleessuuf tajaajilu qaba. Kanaaf nyaata afaan keessatti alanfataa yoo turre nyaanni sun akka salphaatti marrummaan keenya ofitti fudhatu ni gargaara. Kana malees immoo nyaata sana keessaa kan qaamni keenya ofitti fudhachuu qabu hedduusaa sirriitti ofitti fudhata. Akkasuma ol guddisnee nyaata sana osoo afaan keessatti sirriitti hin alanfatiin yoo liqimsine garaachi keenya qilleensa hedduudhaan guutamee akka maammaa deeffanu ta'a. Akkasumas immoo nyaanni garaachi seenu sun asiidii makatee nu gubaa ol deebi'a. Dhibee singiggoo jechuudha. Kana malees sirriitti waan hin daakamiin hafuuf soorata sana keessaa kan qaamni keenya ofitti fudhachuu qabu hunda osoo ofitti hin fudhatiin walakkaansaa ni ba'a jechuudha. Sirriitti waan hin daakamiin hafeef. Akkasumas namoonni akkasii soorata sanaan ni fe'amu. Kun immoo dhibee biraa fida. Dabalataanis dhibee steakhouse syndrome yookaan esophageal food impaction jedhamuuf nama saaxila. Dhibeen kun yeroo nyaata humnaa ol al takkaan liqimsuu yaannu nyaanni sun wal qabatee dhaqee laagaa gara gadii esophagasii keessatti rakkatee taa'ee gad darbuu didee taa'u jechuudha. Yeroo kana namni sun dhibee adda addaaf saaxilama. Even hanga opereeshiniidhaan wanta achi keessa jiru sana endooskooppiin ilaalanii bakka isaa baasuu barbaachisuu danda'u jira. Akkasumas liqimsituun kun urachuulee dandeessa jechuudha. Kanaaf suuta alanfataa xixiqqeessanii nyaachuun faayidaa hedduu qaba. Galatoomaa turtii gaarii.